Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota maatiiwwan chaanaala Seeruutuub. Akkam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu baga jiraattan isiniin jedha. Anillee nagaa jira alhamdulillah galata rabbi. Bakka kana guyyatti namni hin seenne hin jiru jechuudha. Hagam seente jedhanii yoo nama gaafatan malee bakka kana guyyatti namni hin seenne hin jiru jechuudha. Foonii kana keessa takka bilbilallee namarraa kaasuu haa ta'u, namatti illee bilbiluu haa ta'u. Namni dirqama seenaa jechuudha waan kana guyyatti. Har'a immoo kan qabadhee isiniif dhufe waan kanarraa jechuudha. Seetingiilee waan lamaa wahii qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Inni tokkoffaan haajaa atattama yookaan rakkoon addaa kan ati hin beekne si mudate takka namni immoo si miidhuudhaaf heddummaatee yoo sitti dhufe yeroo san keessatti lakkoofsa namaa as keessaa ijaanuu argitee hin baaftu jechaadha. Yeroo muddamaa sana lakkoofsa namaa ijaanuu argitee kama beeytu kanaayyuu baasuu hin dandeettu jechuudha yoo muddamte. Akkasuma ammoo yeroo akkasii rakkatte sana laaftumatti osoo bilbila ol fuutee cinqii of hin kenne lakkoofsa tokko qofaan akka ati itti bilbilattu nama haajaa daruurii itti qabdu san irratti lakkoofsa tokko qofaan yeroo san keessatti jechuudha lakkoofsuma tokko qabda sana booda nama san irratti akkasiif bilbilamu haala ittiin godhattudha jechuudha. Inni lammaffaan qabadhee isiniif dhufe akkaataa itti nama bilookkan tokko fakkeenyaaf yeroodhaafis nama bilooku jira booda immoo achumaan dagatuun malaa jechuudha. Namni yeroo hedduu sirra dawwalee lakkoofsa eebaluu sun barnaan bu'uu jedha. Lakkoofsa nama sanii akkaataa itti ati ofirraa hiite jirta garuu namni immoo waan ofirraa hiiteen se'u atillee waan ofirraa hiiteen seetu jechuudha. Akkanumaan bu'uu didi jettanii fa'aa itti himu mala. Akkasuma lakkoofsi madda hin beekne irraa lakkoofsi garaagara kan ati hin beekne yoo si dawwalame kanaaf lakkoofsa madda isaa beektuu fi kan hin beekne akkaataa itti addaan baafattee sirratti bu'uu gootu. Kan maddi isaa hin beekne achumatti akka sirraa dhaabatuuf ofirraa uggurta jechaadha bilook goota. Haala kana isinitti argisiisaa na waliin turaa isiniin jedha. Tokkoffaa irratti aappii kana foonii keessa seentan jechuudha. Erga as keessa seentanii tuqa as jirtu kana sadiin kana tuqxan. Sana booda maal gootanii erga tuqa sadiin kana tuqxaniiti seetingii kan jedhu kana tuqxanii jechuudha. Seetingii irra tuqxan. Erga seetingii irra tuqxaniiti amma kanin isinitti argisiisuuf deemu haajaa daruuriidhaaf akka malee yoo muddamtee kan jirtu taate yeroo haajaa daruurii yookaan rifattee yookaan namni akka malee si dhufee yookaan rakkoon addaa si mudattee yeroo saniif bilbila baasuu hin dandeenye as keessa dhufta jechuudha. As keessa dhuftanii sirreeffatanii jechaadha lakkoofsa tokko qofaan akka itti bilbilattanii amma as keessatti bakka tanarra dhooytanii jechuudha. Ergasii maal gootan asirratti jechuudha aad seetingii kanarra dhooytan. Sana booda bakka tanarratti dhooytan. Ergasii maal gootanii as keessaa jechuudha yoo beektan lakkoofsuma nama sanii asirra barreessitan yoo hin beekne immoo bakka akka mataa namaa kanarra dhooytanii as keessaa lakkoofsa barbaadan sana filattanii jechuudha. As keessa deemtanii lakkoofsa filatan sana fudhattanii dhuftanii jechuudha. Amma lakkoofsa tokko fudhee isin argisiisaa jechuudha. Isumaa wajjin ammoo irra dawwalee isin argisiisa hunda isaatu jechaadha haala isaa. Haala kana lakkoofsa illee isinitti dhummaatee yoo baasuu dadhabdani as keessa dhufuudhaan asirratti sarchi gootanii maqaa nama sanii jechuudha lafa kaayattanii jechuudha. Sana booda yeroo isin haala kanaan barreessitan isinii dhufaa jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf mee lakkoofsota kanneen keessa kanarratti haa godhu kanarratti jechuudha. Fakkeenyaaf amma lakkoofsota kanneen keessa lakkoofsa kana haa godhume lakkoofsi kun Itoophiyaadha. Inoo amma asirratti naaf bahee jira jechuudha. Ookee kan jettu tanarra dhawadha jechuudha. Ookee tanarra dhooytanii sana booda as keessatti seef godhattan jechuudha. Ammas itti deebitanii ookee tana dhooytanii as keessatti seef godhatanii jechuudha. Haajaan atattama yoo isin mudatte akka malee kan rifattan taate of duuba deebi'ee isin argisiisaa jechuudha. Amma achi keessa galcheetiin jira. Sana booda amma akka malee yoon kan muddamu taate asumarra gadhee lakkoofsuma tokko kana qaqqaba jechuudha. Afwan lakkoofsuma tokkicha kana qaqqabaa jechuudha. Lakkoofsa tokko yeroo ani sarara qaqqabu kallattiimaan nama sanirratti naaf dawwalamee jira jechuudha.
lakkoofsa nama sanii yoon isin argisiise amma karreef achirraan itti guute sanaa jechuudha kinoo asirratti naaf baasee jira jechuudha. Kanaafuu yeroo muddamaa asirraan dawwalatuu dandeettuu isiniin jedha. Inni lammaffaadha. Nama bilookii gootan yookaan nama akka malee isin arsee ofirraa bilook gootan tokko yoo bilookii sana jalaa baasuu barbaadan karaa laafaadhaan jechuudha. Osoo lakkoofsa nama sanii hin barbaanne asuma tuqaa sadiin kanarra tuquudhaan kana booda seetingii tuqxanii ergasii as keessa gaddeemuudhaan kinoo asirratti bilook nambaris jedha. Kana booda asirratti dhooytan lakkoofsa aga isin bilooktanii kinoo haala kanaan as jalatti isinii baasaa jechuudha. Ani lakkoofsa aga kanaa ifirraa ol hidhee jira jechuudha. Sana booda kunis yoo oon irra jiraate jechuudha. Haala kanaan ofirra yoo jiraate oon gootanii itti bantu. Sana booda lakkoofsota kanneen jalaa baasuu yoo feetan asuma eksii kana dhooytanii jechuudha. Ergasii kinoo asirratti dhooytanii jalaa bahee jira. Kunillee akkasumatti jalaa bahee jira. Kunis akkasumatti jalaa bahee jira jechuudha. Haala kanaan jalaa baaftan. Yoo jala deebisuu feetanillee kinoo asumaan dhooytan jechuudha. Aad nambarii kanarra dha'uudhaan asirra lakkoofsa nama sanii barreessuudhaan nama sana as keessa galchuu dandeettu jechaadha karaa laafaadhaan. Akkasii kabajamtoota daawwattoota kiyyaa viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee dhufee inni kunis kana fakkaataa waan hagammaatti na hordoftaniif horaa bulaa dheebana nagayaan tura.